Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa xaabitaa kan barumsa macaafa qulqulluu ijoolleedhaaf torbeetti yookiin torbee lamatti qopheessee YouTube irra kaa'uudha. Kuni barumsa keenya isa 11ffaadha. Waaqayyo nu gargaaree jennaan kanaan dura barumsa 10 YouTube irra keenya irraa egaa argitaniittu jenneetu amannaa. Egaa har'ammoo Waaqayyo baay'ee nu gargaaree jennaan barumsa 11ffaa finnee dhufneerraa. Egaa barumsi kun sagalee Waaqayyoo gabaabaa faarfannaa fi kadhannaa of keessaa qaba. Nu wajjiniin turaatii nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo baay'isee sinaa eebbisu. Utuu sagantaa keenyan jalqabiin dura Waaqayyoon walii wajjiniin hin kadhannaa. Kadhachuudhaaf 1, 2, 3. Waaqayyo qulqulluu, sodaatamaa, galatoomii, tiksee keenya waan taateef eebbifamii, cubbuu keenya nuuf dhiisi, sagalee kee nu barsiisi, sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari, maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Egaa yeroo kadhannaan asirratti barreeffamee dubbistan akkaataatti kadhattan illee sin barsiisa jedheen amana. Har'a kan nuti barannu waa'ee Abrahaamidha. Abrahaam maqaan isaa macaafa qulqulluu keessatti baay'ee beekamaadha. Namoonni yeroo Waaqayyoon illee waamanii Waaqa Abrahaam jedhaniitu waamu. Egaa waa'ee nama guddaa kanaa akkamitti akka inni adeemsa isaa Waaqayyoo wajjiniin jalqabe seenaa isaa walii wajjiniin barannaa. Kan nuun barannu immoo luqqisiin keenya seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 8 irratti argama. Dabalataan immoo kan nuun barannu Phexros isa 1ffaa lakkoofsa 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti kan jirullee walii wajjiniin barannaa. Dura garuu seera uumamaa 12 1 hanga 8 isa jiruun maqaa gooftaa Yesuusiin isiniif dubbisaa. Egaa obsaa fi dammaqina guddaadhaan na dhaggeeffadha. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si agarsiisuu dhaqi. Ani saba guddaa sin godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamaa jedhe. Kanarratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbatetti ka'ee in adeeme. Looxis isaa wajjin dhaqe. Abrahaam biyya Kaaraanii yommuu ba'e nama waggaa 75 ture. Abrahaam Saaraayin haadha manaasaa, Looxiin ilma obboleessa isaa, qabeenya Looxii wajjinii qabanii fi hojjetoota biyya Kaaraanitti kan isaan godhatan hundumaa fudhatee ba'e. Isaan biyya Kana'aan dhaquudhaaf ka'anii achi hin ga'ani. Warri Kana'aan yommus biyya sana keessa turani. Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee hamma iddoo Sheekem jedhamutti, achi keessaas hamma qilxuu Mooreetti in adeemee jedha. Waa'ee sagalee Waaqayyoof Waaqayyoon hin galateeffannaa. Egaa mee waa'ee seenaa Abrahaam kanaa gabaabsinee walii wajjiniin ilaalla. Abrahaam eenyunni jettanii yoo gaafattanii, egaa Abrahaam namoota durii keessaa tokkodha. Noohiin baay'een keessan beektu jedhee amanaa. Noohii yeroo bishaan biyya lafaarraa nama balleesse, nama Waaqayyoof amanamee doonii hojjetee sanyii ilmaan namaa badiisarraa nama hambise ture. Egaa ijoollee Noohii yookiin immoo sanyii Nooh keessaa Abrahaam nama tokkodha jechuudha. Seenaan isaa dheeraadha yookiin immoo sanyiin isaanii dheeraadha. Isatti hin galu. Garuu nama Taaraa jedhamu ture. Taaraan kun abbaa Abrahaamidha. Inni immoo ijoollee 3 qabaa ture. Inni tokko Kaaraa jedhamaa ture. Inni tokko Naahoor jedhama. Inni tokko Abrahaamidha. Ijoolleen kun 3 ijoollee Taaraati. Egaa Abrahaam immoo haadha manaa Saaraa jedhamtu qabaa ture.
Kaaraan immoo hin du'ee yeroo inni du'u Loox ilmi isaa immoo Abrahaamii wajjin akka inni deeme amma walii wajjiniin barannee turre. Egaa biyya Kaaraa jedhamu tokko keessa jiraachaa turan jechuudha. Abrahaam fa'aa abbaansaa utuu hin du'iin dura akkasumas Loox fa'aa ta'aniitu biyya sana keessa jiraachaa turan. Egaa Waaqayyotu guyyaa tokko akkuma isinii dubbisee ture itti mul'ateetu gaa Waaqayyo maal jedheeni maatii kee keessaa fira kee keessaa addaan naaf ba'ii ittiin jedhe. Sababiinsaa Waaqayyo Abrahaamiin eebbisuu barbaade akkuma sila isinii dubbisee ture immoo Waaqayyo maal jedheeni saba guddaan si godhaa ittiin jedhee maqaa kee nan guddisaa jedhee sin eebbisaa ittiin jedhee warra si salphisan nan abaaraa jedhee qomoo biyya lafaarraa hundumaaf immoo sababii keetiif eebbin ta'aa jedhe. Egaa ijoollee eebbi Abrahaam kun raawwateeraa yoo jettan eeyyee ni raawwateera. Egaa ijoolleen Abrahaam yookiin immoo qomoon Abrahaam kun warra Israa'elidha jechuudha. Warri Israa'el kun immoo lafa gooftaan Yesuus keessaa dhalatedha jechuudha. Kanaaf gaa Abrahaam dhuguma maqaansaa guddaa ta'eera. Maqaansaa akkuma Waaqayyo isaaf kakate guddateera. Abrahaam eebbifameera. Saba guddaa ta'eera. Maqaan isaanii guddaadha sabni Israa'elii. Akkasumas immoo karaa Abrahaam biyyi lafaa eebbifameera. Akkamittiin Waaqayyo karaa Abrahaam biyya lafaa eebbisee yoo jettanii nama sanyii Abrahaam keessaa yookiin immoo nama Israa'eloota keessaa dhalatetu unuuniif eebbanuu ta'e. Innis immoo gooftaa Yesuusidha jechuudha. Gooftaan Yesuus karaa warra Israa'elootaa dhalateetu fayyina nuu ta'eetu karaa kana biyyi lafaa eebbifame jechuudha. Kanaaf gaa Waaqayyo Abrahaamiif kakuu asirratti kakate hundumaa isaaf raawwateera. Egaa maalinni Abrahaami yeroo Waaqayyo saba kana gidduudhaa ba'ii sin barbaada sin eebbisaa yeroo Waaqayyo ittiin jedhee tole jedhee Waaqayyoof abboomameetu karaa Waaqayyo itti agarsiise biyya Kaaraan jedhamu kanaa ka'eetu gara biyya Kana'aanitti adeeme jechuudha. Waaqayyoof abboomame. Egaa ijoollee akkuma asirratti argitanii Abrahaam biyya Kaaraan jedhamu kanaa ka'eetu gara biyya Kana'aanotaatti adeeme jechuudha. Egaa akkuma argitanii kun magaalaa warra Kana'aanidha. Warra Kana'aan kana keessa darbeetu hamma iddoo Sheekem jedhamutti adeeme. Achi keessa immoo lafa qilxuu Mooreet jedhamutti adeeme jechuudha. Akkasittiin Abrahaam karaasaa adeeme lafa Waaqayyoo isatti agarsiisee ga'e. Egaa ijoollee seenaa Abrahaam gabaabsee isinitti himuu yaaleen ture. Egaa Abrahaam maal godhee Waaqayyoof abboomamee maatii isaa keessaa ba'uu isaatti Abrahaam maal godhee jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Egaa Abrahaam kan inni godhe tokko maqaa Waaqayyoo dhoofsise. Egaa Abrahaam gara inni deeme hundumaatti maqaa Waaqayyoo dhaamaa ture. Abrahaam Waaqa jabaa qaba. Abrahaam Waaqa qulqulluu qaba jedhameetu dhaamaa ture. Abrahaam duwwaa miti. Maatii Abrahaam ijoollee Abrahaam bara Daawit fa'aa kana bara Daani'eel fa'aa kana macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti sababii Abrahaam abboomamee mucaa Waaqayyoo ta'ee Waaqayyoof waan inni abboomameef maqaa Waaqayyoo dhoofsisuu danda'eera. Kanaaf Waaqa Abrahaam illee jedhama jechuudha. Lammaffaan immoo Abrahaam kan inni godhe ulfinni Waaqayyoo akka inni jireenya isaa keessatti mul'atu godhe. Egaa Waaqayyo yoo nu gargaare yerootti aanutti hin barannaa. Abrahaam maal godhe? Fakkeenyaaf gaafa inni beela'ee gara biyya Gibxii dhaqetti Waaqa jabaa akka inni qabu warri biyya Gibxii illee baratanii turan. Yaadattu yoo ta'e dabalataan immoo sabni Israa'el yeroo bittaa Fara'oon jalaa ba'anii dhugaadhuma Waaqayyo waaqummaa isaa
humna qabeenya isaa, ulfina isaa akka inni warra Fari'oonitti agarsiise beektu jedhee amanaa. Yoon beektan ta'e immoo yerootti aanu walii wajjiniin barannaa. Egaa Abrahaam Waaqayyoof abboomamee Waaqayyoon dhaga'eetu maqaa Waaqayyoo biyya isaa keessatti dhoofsisuu danda'ee jechuudha. Silagaa yeroon isinitti hime luqqisii 2 qabnaa isiniin jedheera. Luqqisiin keenya lammaffaa immoo Phexros isa duraa lakkoofsa 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti kan argamudha. Innis akka maal jedhaa? Isin akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuudhaaf dhiiga isaatiin qulqulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu jedha. Egaa akkuma Waaqayyo bara durii Abrahaamiin filatee Abrahaam immoo Waaqayyoof abboomamee akkuma inni maqaa Waaqayyoo dhoofsisee anaaf isin immoo har'a karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo nu filateera jechuudha. Mee ijoollee seenaa tokkoon achi deebi'ee isinitti himaa beektu jedhee amanaa. Macaafa qulqulluu keessaa Gooftaan Yesuus ergamoota isaa filataa ture. Phexros faa kana filataa ture, Yohaannis faa kana filateetu na duukaa bu'aa ittiin jedhe. Bara sana keessa gaa Waaqayyo warra akka Phexros faa warra akka Yohaannis faa filatee, amma garuu har'a garuu Waaqayyo anaa fi isiniin filatee jechuudha. Nuun warra Waaqayyo ni filatee warra filatamnedha jechuudha. Kan isin yaadachiisuun barbaada. Kanaaf kan isin ofitti himuu qabdan maalinni an Waaqayyo na filateera, ani nama Waaqayyoon filatamedha jettanii akkasin yaaddaniif akkasin ofitti himtan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha. Egaa erga Abrahaamii Waaqayyoon filatamee maqaa Waaqayyoo dhoofsisee anaaf isinoo har'a maaliif waamamne yookiin immoo maaliif filatamne jenneetu ilaalla. Egaa anaaf isinii maqaa Waaqayyoo waamsisuudhaaf waamamne yookiin filatamne. Fakkeenyaaf yoo nuti waan gaarii goone, yoo nuti namoota gargaarre, yoo nuti Waaqayyoof abboomamne waan qajeelaa waan nama gargaaru yoo nun goone yeroos maqaa Waaqayyoo waamsisnaa jechuudha. Dabalataan immoo jireenya keenya keessatti ulfinni Waaqayyoos in mul'ata jechuudha. Ulfina Waaqayyoo kana mul'isuudhaaf waamamne jechuudha. Fakkeenyan isinitti himaa Daani'eel faa yeroo in kadhatiinii jedhamee dhawwame sana anoo Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhee dideetu gara boolla leencaatti darbatame. Boolla leencaatti darbatamee jennaan Waaqayyo isa oolche. Amma Daani'eel maqaa Waaqayyoo dhoofsisee jechuudha. Maaliif? Namoonni Waaqni Daani'eel Waaqa dhugaa ta'uusaa waan baraniif. Dabalataan immoo ulfinni Waaqayyoo karaa jireenya Daani'eel hin mul'ate jechuudha. Egaa Waaqayyoo har'a maal barbaadaa yoo sinnaan jettanii Waaqayyo akka nuun maqaa isaa dhoofsisnu akkasumas immoo akka nuun ulfina isaa mul'isnu nurraa barbaada. Fakkeenyaaf akkamittan kana godha yoo jettanii ijoolleen maatii keenyaaf abboomamuudhaan maatii keenya gargaaruudhaan namoonni naannoo keenya jiran ollaan keenya maal ijoolleen gaariin akkasii yoo jedhan maaliif akkas gaarii ta'anii jedhanii yoo gaafatan isaan namoota Waaqayyoon beekanidha jedhamee maqaan Waaqayyoo dhaamaa jechuudha. Kanaaf isinii waan gurguddaa akka Daani'eel ta'uu baatus mana keessan keessatti maatii keessaniif abboomamuudhaan akkasumas barumsa keessanitti jabaachuudhaan akkasumas immoo waan gaarii gochuudhaan ijoollee amala qabeettii ta'uudhaan maqaa Waaqayyoo dhoofsisuu dandeessu jechuudha. Isa kaan immoo Waaqayyo yeroo isin guddisaa deemu maqaa Waaqayyoo immoo haala bal'aadhaan immoo waamsisuu dandeessu jechuudha. Anis akkasuma. Ani immoo yoonii jireenya koo sirreessee jiraadhee yoo waan gaarii godhee namoonni akkasuma arganiitu Waaqa isheetii jedhaniitu maqaa Waaqayyoo ulfinaan waamuu jechuudha. Kanaaf ijoollee kanatti waamamne gammadaatii Waaqayyoon karaa natti agarsiisii akkamittiin maqaa kee waamsisaa jedhaatii Waaqayyoon gaafadhaa, Waaqayyoon kadhadhaa.
salphaadha waanuma tokko gochuu qabna. Salphaadha yeroon jedhu waanuma tokko gochuu qabna jechuu koodha. Innis maalinni Waaqayyoomaaf abboomamuudhaan maqaa isaa dhoofsisuu dandeenya. Kan ammoo humna keenyaan utuu hin ta'in gargaarsa Waaqayyootiin goona. Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee. Tole ijoollee faarfannaa kana walii wajjiniin faarfannaa. Waaqayyo Abrahaamiin filatee maatii isaarraa addaan baafatee. Waaqayyo Abrahaamiin filatee maatii isaarraa addaan baafatee. Saba guddaa taasisin eebbisa jedheetu isaaf kakatee. Maqaa kees nan guddisa jedheetu isaaf kakatee. Eebbas sin taasisa jedheetu isaaf kakatee. Waaqayyo Abrahaamiin filatee maatii isaarraa addaan baafatee. Waaqayyo Abrahaamiin filatee maatii isaarraa addaan baafatee. Saba guddaa taasisin eebbisa jedheetu isaaf kakatee. Maqaa kees nan guddisa jedheetu isaaf kakatee. Eebbas sin taasisa jedheetu isaaf kakatee. Waaqayyo har'ammoo nu filatee kakuu gurguddaa nuuf kakatee. Waaqayyo har'ammoo nu filatee kakuu gurguddaa nuuf kakatee. Nu waameera cubbuu keessaa akka mul'isnuuf ulfina isaa. Nu waameera hunda keessaa akka dhoofsifnuuf maqaa isaa. Waaqayyo har'ammoo nu filatee kakuu guddaa nuuf kakatee. Waaqayyo har'ammoo nu filatee kakuu guddaa nuuf kakatee. Nu waameera cubbuu keessaa akka mul'isnuuf ulfina isaa. Nu waameera hunda keessaa akka dhoofsifnuuf maqaa isaa. Filatamuu koon dagadhu mucaa Waaqayyoo ta'uu koo. Yesuusitti amanee fayyina argachuu koo. Jireenyi koo kan saati kan eenyuyyuu miti. Jireenyi koo kan saati kan eenyuyyuu miti. Filatamuu koon dagadhu mucaa Waaqayyoo ta'uu koo. Yesuusitti amanee fayyina argachuu koo. Jireenyi koo kan saati kan eenyuyyuu miti. Jireenyi koo kan saati kan eenyuyyuu miti. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole egaa ijoollee akkasiin faarfannaa kanatti eebbifamtan abdii guddaan qabaa. Amma immoo kadhannaa Gooftaan Yesuus nu barsiisee walii wajjiniin kadhanna. Yaa Abbaa keenyaa Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu,
Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti ta'u kan nu ga'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakkaa keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkanii fi akka dhiisnu qorumsatti nun galchi. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Tole egaa ijoollee yeroo keessan fudhattanii waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo sababii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattaniif immoo Waaqayyoo akka inni isin eebbisu amantii guddaan qabaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo isin sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan dabarsitan yeroo eebbifamaa waan ta'eef isatti gammaduu qabdu. Egaa torbee tokkotti yookiin lamatti akka dandeenyetti barumsa kana YouTube irra isinii keenya. Namoonni torbeettan dhaggeeffachuu barbaada jettan subscribe gochuu dandeessu. YouTube'n keenya Sagantaa Xaabitaa jedhama. Akkasumas immoo Facebook irra Sagantaa Xaabitaa jedhamee jira. Yoommoo yaada qabnaa yookiin gorsa qabnaa jettan immoo tabitakbs@gmail.com jettanii yaada keessan nutti himuu dandeessu. Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Bu'aanna dhaggeeffattaniif eebbifamaa. Sagantaa kana kanan qopheessee isiniif dhiyeesse ani Raahel Gammadaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaadhaan tura.